Kamittuu mataa isaa akka gaduuduu gadi qaqqabuu qabna qadaada eeguutti qadaan hurki isaanii bahaa jechuudha akkasii buddeenni dur qophaa'ee jira sansaniin isin hin garsiifne naaf hin mijanne sagantaa dhugaadhaan dabarsinu irraa akka irraa barataniif agartanii waan ani beeku namni kun hin beeku waan kun beeku ani si duumu kukkee jedhee bilchaatee jira kanarra darbee kan nama gubu yoo ta'e innu seera qabeessaa miti jechuudha daawwattoota kan kun jechuudha makallashaan ittoo eeguu hojjannu san booda kaabuna السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتك وجرتني أكم فيا كيسني نوتي نجدر الحمد لله رب العالمين كن قبي مدام ماتي تكاكم بيتني ماتي والحبر ماتي كيسن يروحون دا تربتي وان كيس دبرسي في أنا جتو قبتي سني الأولى كن هذا ماتي وصون دبلتين أنا في سني في كوشينا كان كان دبلتي الأولى ركز ما كذا دعوتك كان كان قد أمور على لون هندقتنا لايك شير سبسكرايب كتشولا يا دولي كيسن ميمي دعونا برانغ هو هندقتنا سنين جدا Akkuma agartan ka shunkurtii qopheeffadheen jira shunkurtiin qopheeffadhe kunis ka itti hojjechuu adeemna itti abbaa mana keessan jaalatu abbaa mana kan koo jaalatu argitanii yeroo tokko akkireet goonii yoo hojjenne kan nu gammachiisu jechuudha shunkurtii kan koo qopheesseen jira shunkurtii kan koo irraa qoncisaa jira yookiin immoo irraa laaxaan jira qolashee kanaaf ka daawwattoota kan koo hanga an hojjedhee xumurutti isin immoo laaluudhaan laayik gochuudhaan nafaana turaan affeerraa kan kooti har'ikaakuma beekamu Friday alhamdulillah rabbiitti nu geegalanii kaisaati itti nu haa deebisisu jedhaa torbee hundaayyuu akkasii kaakunoo shunkurtii kan koo cicciruu eegalee tanan jira viidicha akka isin na jalaa himuu koynee fi sardee daddafsiisee galla hojjetaa tanan jira kunoo shunkurtii kan koo akkuma agartan baay'een maal jedhamu hin butuchine baay'ee gugurdisne giddu galeessa haala ta'een cicciraa tanan jira maaliif jennaaneen yoo kana ittoo diimaa hojjedhu shunkurtiitti guddisuu hedduuta kan jaaladha sanitti aansee kaayega shunkurticha cicciree distii guddaarra kaayee distii xiqqoo argitanii garaan isaa bal'ina qabu ispeesii kan qabu jechuudha wanti keessatti hojjetamu suni akka walitti as chuuchahee waliin dhiphisnee firiidamiidhaan akka bilchaatuuf jedhee distii badhaarra kaayeen jira kun akkuma agartan shunkurtii kan koo itti naqee eegaa ooyilii xiqqoo booddee shunkurtii itti naqee maaliif jalqaba ooyila isaa akka shunkurtiin sun ooyila garaa keessatti ofitti hin qabannee fi jechuudha amma daayirektilii shunkurtii achi keessa yoo seene ooyilii garuma alaati malee gara shunkurtii waan seenuun qabu asitti immoo akkuma agartan kaachikni lafee turtuu keessa waan akkana tokko hojjedheen jira haa ta'u garuu kanaaf sun garagaraa jechuudha kana maal godhaa jira lafee irraa yaasaa jira inoo kunoo cicciraa jira chikinii akkuma argaa jirtan lafee irraa yaaseetiin cicciraa sanillee addatti xabas gochuun dandeettanii jechuudha lafee cinichaan argamu akka isin jalaa hin dheeraniif jedhee isaa isiniif hin garsiisne akkuma agartan ka asiin isaa cicciraa tanan cinaadhaan immoo shunkurtii irra kaayes waliin dhahaa adeemaan jira daawwattoota kan koo isin daawwachuu hin dagatinaa maal hojjettaa maal qabattee dhuftee naan jechuun keessaniin ooluu anis wantiin an hojjedhe biddeenaan nyaachuu dandeessanii daabboo nyaachuu dandeettanii waan barbaadan kamiinuu ijoolleen biyya ormaa jirtan buddeen argachuu hin dandeenyes akka barbaadanitti wanta biraa fayyadamtanii nyaachuu ni dandeessanii jechuudha obboleeyyan kan koo kanaaf hedduun keessan buddeen akka dharratanii buddeenan argannu kan jettanii jirtanii beeytanii yeroo viidiyoo nyaataa isinii hojjedhu sanneen yaadadha garuu kaa daabboodhaan fayyadamuu ni dandeettan jechuu barbaadeeti kun shunkurtiin kan koo eegaa mukukki jedhee bareedee booddee maal godhee barbaree itti naqee jira barbaree an hanguma ittoo kan koo hojjedhu hanguma agartanii faamilii kootiitiin itti godhee hagana jedhee isiniif himu maaliif jennaaniin kan isin akka jalqaba yeroo barsiisu sanitti madaalee meeshaa qopheessee waan protokoolii isaa guutee fidee utuu hin taane oolmaa irraa waan isinii qooda waan ta'eef obboleewwan kan koo malee waan biraatiif himti akkasii kunoo eegaa shunkurtiin akkanatti barbaree ooyilaa fi maal kan ibidda aseenee eegaa wal fudhatee booddee timaatimicha dura ciccirisan antimaatimillee akka namaa tumeetiniin butuchuu akkanuma cicciree achi keessa haga barbareen aqulallaamii barbareen gubaadh isaa keessaa badutti timaatimichi ufumaan mukukki jedhee bishaan ta'aa yookiin immoo albeedhaan maktafee irratti tumneetiniin daaknu yookiin immoo maashinaan daaknee soosii ta'uusaan ufumaan as keessatti gatii barbaadina maalgoona wanti nu goonu yoo jiraate magartan waliin dhoofne iddoo kamittuu mataa isaa akka gaduduu gadi qaqqabuu qabna qadaada eeguutti qadaan hurki isaanii bahaa jechuudha akkasii nafaana tura.
egaa kun daawwattoota kan koo akkuma agartan ittoo kan koo hojjetaa jira inshallah rabbiin ittiin nu haa gahu jum'aallee jum'aadha jum'aa fi akkamitti jirra so kanaaf ka daawwattoota kan koo akkuma isiniin jedhe ittoo ajaa'iba ittoo bareedu ittoo misira lukkuu waliin hojjechuu fi isin nafaana turaa gochuun dagatina daawwattoota kan koo yeroo kamiinuu waan fi jaalladhu waan maatii kootii ta'e isiniifis qooduun kan koo waan hin hafne sanumaan dhuma jum'aa keenya haala kamiin akka dabarsinu sansan isinii qoodaana beeytanii kunuu ashabollee akka durii yeroo barsiisuu sanii meeshaa ittiin lakkoofsanii hunda hin qopheessine jettamu hojjetaa ishee isinii gochuu fi akkasii ka daawwattoota kiyyaa kun waan akkana jira akkuma agartan lukkichas cicciree shunkurtii timatimii wantoota itti naqa hundaa agartanii jirtanii kanaaf ka daawwattoota kan koo wanti an barbaadu yoo jiraate hamilee keessan qofaa kan sanirraa fi laayifii riilii dhugaadhaan jiru agartanii waan dhugaadhaan dabarsinu irraa akka irraa barataniif agartanii waan ani beeku namni kun hin beeku waan kun beeku anis hin beeku namni kamuu uumamumaanuu wal caallaa akkuma wal caallu sanii immoo beekumsi keenyas wal caalaa jechuudha. Kanaaf waan beeknurraa walii qoodaa keerii walii qooduun uumaa waan hin qabneef isinii qooduu barbaadeeti so isinii qoodee immoo yoo isin jaalatan hedduu natti tola. Kanaafan isinii qoodaa jechuudha. Every week akkuma beektan waan dhugaadhaan dabarsinu irraa isinii qoodaa so kaadhaa immoo kanumaan eegalaa jechuudha. Kanaaf ka isin nafaana turuu keessan dagatina. Kan kana booda aansus hedduutu jira. Kanaaf isin nafaana turaa. Xiqqoo sagalee kan koo keessa isin galcha qaamaan isin xiqqoon naasaa jedhee san keessa buusee ka akkuma agartan kan amma itti godhe sun qullubbii daakamaa yookiin immoo kan daakamee qophaa'ee itti godhe kun haaluma ganaan kan shunkurtii qullubbii timaatimii barbaree ashaboodha ashaboollee itti godheen jira qimamiiwwan barbaachisan kamiinuu kan akka kororimaa makallashaa ni beekan kan isin kanaan isiniif immoo wantoota kanneen hundaa itti galcheen jira kun haaluma kanaan soosiin kan koo wal fudhatee dumu kukkee jedhee bilchaatee jira kanarra darbee kan nama gubu yoo ta'e inni seera qabeessaa miti jechuudha daawwattoota kan kun kanaaf soosii kan koo egaa haala kanaan xumuree booda amma dabareen kan maali akka ta'e isinitti garsiisa ka maal akka itti galchinu egaa ka kunoo soosichi egaa akkana gahee booddee maal goona beektanii jalqabarratti misira kan koo kun akkuma argaa jirtan misira kan koo maxalaa yookiin immoo dhimbiibdutti naqeetan handhiqa maaliif maxalaatti naqee dhiidhaa yookaan naan jettan ta'e bishaanis akkan argitanii bishaan zarzar godhee itti ganna qaamaxlaa wanti itti godhee dhiquu fi akka dhiqaan isaa sun yookiin immoo xuriin jalaan gadi jigaatiin hin dhimbiibaa biraallee akka nan gaafanne jalaan gadi bahaatiin xuriin isaa misira achumaan gara deemuuf barbaadeetiin garuun kwaa egaa misira kan koo akkasi dhiqee dur booddee maal godhee misira odoottiin taane kan itti naqee lukkuudha akkuma isin gartan sana chikinii itti godhee jira kunoo bishaan hanga ammaa hin fayyadamne akkuma argaa jirtanii bishaan waan itti godhe takka Allah hin qabu sana booda ka egaa miniitii shaniif chikinii fi soosii waliin bilchaatanii booddee maal godhee misira itti naqee distiin badhaa ta'uun immoo advaanteejii guddaa qaba misira yeroo hedduu nama jalaa moqmoq yookiin immoo waan akka moqmoquu tokko ne qaba sun akkasin taaneef distii badhaa fayyadame egaa misira chikinii shunkurtiin waliin turanii hanga miniitii 2-3 waliin dhahee booddee bishaan kan koo itti naqee akkuma agartaniin haala kanaan maashaallah tabarakallah bareedee gahee jira ibidda slow godhee jira irraa hir'isee jira kun akkuma agartanii sana booda gahee jira irra tursiisuu nan barbaachisu waan ta'eef dhadhaadha kun dhadhaa baqfamee manatti qophaa'ee dhadhicha keessa buusee san booda ka ol dhumatee jira xumuramee jira akkuma agartan obboleeyyan kan koo san booda dhumarra maal goonaa makallashaa hanga murtaa'ee tokko isa xiqqeessinee mataa isaa irra firfirsinaa jechuudha akkuma agartan dhandhammiidhaafis hafuuraafis hedduu bareedaa jechuudha makallashaan ittoo goojjannu san booda kaabuna biddeeni dur qophaa'ee jira sansaniin isiniin garsiifne naaf hin mijanne sagantaa kuwwan itti fufa isiniin jedhee jira duratti garuu kasaan itti fufsiisuu hin dandeenye saniif na kolcha isiniin jedha buna kan koo haala kanaan akkaataa jira koota buna isaa dhunnu aanyaannu haa taphannu hojii habashaan naannoo isiniin jedha daawwattoota kan koo hanga xumuraan daawwachuu keessaniif na cinaa dhaabbachuu keessaniif hedduu takka naaf galatoomaa buna alatti akaayaa jira alaarmii dheessuuf alaga dubaasee alatti akaayaa jira akkasii daawwattoota kiyyaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu